nuti amma wanni lolli jiru bada wal sahinsi jiru himbuunuu itti fufnaa jechuu waggaa 3 miti aga du'aatitti namni nu shaaru hin jiru jechuu takka lammata warri baratan wajjiin hin ta'u ulamaa bicha bulcha sirritti beekaa waan kana maali waan irratti wal khallafne haqiiqaa beekuu qaba namni garii suufiyyaa fi salafiyyatti wal see la akkasii miti dambi irratti wal seene karoorratti wal dinne karoorri maali warra haga duunutti angoon kun keenya ta'uu qabaa jechuu yaadu jira kullaa waan angoo kenna dabarsuu qabnaa jechuu lammata warri barate warri zamanaawii nu wajjiin ta'uu hin qabu maal malee nu ulamaa bicha bulchaa kanaaf boordiin ari'amne boordiin ari'aniif warri barmoota qabu warri zamanaawii maaliif bulchaa wanni kun bakkee diinaati zaahira kan dubbiin hin fakkaatu bakkee diinaati waan diinaa ta'eef nama diinaa ulamaa bicha bulcha malee namni barmoota zamanaa qabu nu wajjii yoo ta'e nu baxaabbaxaa naqarsaa xanqe oo maali waan afaan hedduu jira kana nu warri barmoota qabu nutti dabalamuu qabu jechu lammata kililoonni hundi wal qixxa deemuu qaba oromiyaan muslima keessa 52 yoo ta'e isaa fi gosa xiqqoon akka gambeellaallee nam 5 bichaa fiduu qabdi oromiyaa nama kurna kennina gambeellaa nam 5 kennina yoo nu jenne la oromiyaanis wanni siin argattu wama gambeellaati moobanii shangoolii wal qixxaatuu qabaa amaaraa fi oromiyaan wal qixxaatuu qabaa yoo gara waliin qixxaatiin hin deemu kaanee eegaa dubbiin kun jabaate hedduu ta'e warri mootummaa seenee macarashaa kanarratti Dr. Abiyyi komitee barlamaanaa nu ejjechiise kan haalaaltu jechuuf salaam ministeerfaa jibbaatanii akira isatti dabarsanii inni komitee barlamaanaa durataa barlamaanaatii fi durataa federeeshinaatii fi ministeera tokko nu kennee laalaa jarri walitti nu qabanii macarashaa irratti maal barbaadanii aniin jaraan jarri wanni suufiyyaa biyyi ta'isaati warri biyyan uume isaanii warri kuwwan akraarii biyyaa balleessaa nu bichaan bulchuu qabna jara yoo barbaadan bakkee biraa kennaa fi majlisni biraa kennaa fi akkuma beentee kennitan kennaa malee walitti in ijaaramnu an afaanuma baasanii walitti ijaaramuun hin jiru nu jaran barbaannu majlisa nutu ijaaree durillee kennaa jaraa ka biraa soqaa bakkee lamatti bahuun hin jiru warri barlamaanaa sun lamatti bahuuf biyyi kuni masjidni lama hin jiru masjidni tokkochaa masjidni kun suufii kun salafii hin jiru masjida hojjaan akkamitti isinii qoonna qabrii akkamitti hojjaan isinii qoonna nu wajjin deemna yoo isin qoonni isin bakkee lamatti yoo baatan nu wajjin baata tokko islaamaa keessa ani nu wajjin ta kan wajjin ta moo isin wajjin ta nu ummanni tokkichummaa barbaanna isin nu nama 12 warri walitti qaban kun isin wasanuu hin dandeettanii ani tokkichummaa fi hojjaan baanaa kana isin wasanuu hin dandeettanii yoo wasanillee hojjaan baanaa ummata wasanu malee isin wasanuu hin dandeettanii giddiin akkan yennaaniin maaliree rakkoon keessan jedhaniin eega wasanni hojjaan bahuu bakkee lamatti an eekan himuun amma giddii ta'e beektu namni beekuun silaa namaan tashwiisha gatuu hin barbaadnu laakiin amma beekuu qaba ummanni namni biraa hin fannaddaasifna waan fannaddaasuu wani barbaadan ka fannaddaa'u sun beekta islaama lamatti qoodnama malee waan biraatii miti beeka islaama lamatti qooduu awaajuu bicha wani biraan jiru kanaafi rabbi sharri nurraa haa deebisu rabbi sharri nurraa haa deebisu warra ummata islaama wajjaan qooduu barbaadu rabbi isatti haa deebisu rabbi isumatti haa deebisu asirratti
macarashaa of jibbaannaani dambii dur Ahmaddiin faa kaansani waganii tokko bicha kaa'ee namni keenya keessa jiru dambii sun deebi'amee nu haa laalamu yaan kaalas dambii san nama fidaanii nama gara nama kudhanii tokko maraxamanii dambii san ji'a sadii tolchanii booda ji'a sadii fidanii jalatti kennanii jarri barlamaanaa kun nu waamanii hojiirra oolchaa torbaan lamaa sadiitti nu nyi'an marhabaa innee fuune gabbahanii hojiirran oolchinu barlamaanni maal nu beekaa jarri mootummaa maal beekaa nu kun waan diinaati nutu beekaa dambii kana nutu kaajamne keessaa baafnee kaajamne itti buunna maali dambiin kun maaltu keessaa isin hin ta'ini wanni nun ta'ini warra killiloota wal dabarsaa killiloota akka oromiyaa fa'a barsantii olaanu kennee kaanii gadi kenna lammata warra tamaaree keessa seensisee warri tamaaree as keessa seenuu hin qabanii sadaffaa mircaa waan mircaa kana nun barbaannu wanni mircaa kun maali kun waa polotikaa ta'e waan akkana kana keessaa baasaa yoo akkas baasaa wammaan dambi'anuu jiru gaa yoo mircaan hin jiraatiin yoo namummaan tokko ka bulchu taate yoo killiloota nasiib ofiin argatiin yoo ammoo deebi'eetiin nu kenninee yoo biyyi nu deebise deebinee yookaan achiin hafuun ta'ini wanni kuni dambirraa baatu torbaan sadi keessatti mircaa deemsa yaanii kan nutti kennan achi gabbaanii hin taqabballu ani amma sababaa biyyi waan kana keessa jiruufi dubbiin asirra jirti haa beeytanii jechuu kiyya namni gaafatu wajjimillee osoo gizeen jiraate maali achi keessa waan jirutu boru gidaama keenya keessa ummata illee haasofsiisa jecha jira an amma ummata haasofsiisa jechuun waan jiruuf tokko waan ummanni haasofsiisu isa kana jechuufi walgahiisa kanatti fayyadamuu barbaade laannu dambii san isinii qooduu qabnaa laaluu qabdanii yaada itti kennuu qabdan garguddaa warra asbeeku waan ulamaa ta'eef waan warra mootaa ta'eef dambiin sun mee maal rakkoo qabaa isaan dambii diduufi miti waan inni achi keessa jiru mircaa san diduufi malee maali jette oromooniin buncaan nyaata dida wanni nyaata diduu maali tika bahuu dida yooma gaafa dambii keessa rakkoon jiraa sanuuyyu dambii san keessa rakkoon uumaan jiru dambiin in jijjiirama seerri in jijjiirama qur'aanaa miti maali malee wanni isaan barbaadan jijjiirama gadi haa bu'uun barbaadan maali maqaa islaam bakkee lamatti qoonnee yoo jijjiiramni mircaa ta'e nu hin bannaa ummanni nu maratu nama biraattu bakkee kenna bu'aa maa idan nu jamaa zollomamee jira jennee maqaa balleessine keessattuu majlisa oromiyaa imaaman suufiyyaa ari'anii imaaman suufiyyaa waggaa 30 taa'an baasanii zollomanii warra jamaa kenna ka suufiyyaati waan kenninee warra gaafa waggaa 25 bulchaa ture kana ammallee jarri haafanii kanaan maqaa balleessanii turuu barbaadan keessa hadafni turuu malee waan biraan jiru ikhlaasni rabbii qulqulluu rabbii yookaan haqiiqaan suufiyyaan zollomamtee yookaan namni zulmii asitti hojjetee hin jiru maal malee yoo wanni kun mircaan kun deeme hin jijjiiramna ummanni nun deebisuu jechuudha idan maaliree asii achi finfinnee kanatti humna qabanii asoo malee yoo achi killiloota deeman ummanni beekuu qaba haqiiqaa dubbii rakkoo jiru akkanatti nu beekuu qabdanii kun beeksisuun ammoo wama dambii san karaan akkamitti dubbee oolee jechuun ummata irratti waamnee haasofsiisuu qabna ganaa dambii kanaaf illee nama maraayyuu ulamaa illee dirijitoota illee jaarsota biyyaa illee warra muhuroota illee hundinuu irratti haasawee yaada kennuun hin barbaachisaa achiin booda koree filmaataa maraxatuu qabna achiin booda filmaatatti seenuu qabna silaa ji'a lama keessatti kasuutu kuni akka kaametti amma kana didanii
waan biraatitti biyya oofutti jiran maali karaa lamatti ummata baafnaa karaa ummata bakkee lamatti qoonnaa garasitti deemutti jiranii kan ummanni balaaleffatuu qaba insha Allah.